यद्भावं तद्भवति. Yoo amante waan aamante taata. Bukkeerraa kaasee wanni addunyaa tanarra jiru hundi taasaa hin ta'u. नियतिम निश्चामि. Itaa kiyyaanumaatu ofumaa murteeffata. ఏం చేసినా Kophaa అపాయింట్ ఉంటేనే కదా taphachuun కిక్కు. waa tokko nama నేను అడగచ్చా? gammachiisa. Waliin taphachuu kuni dhagaa faayidaa hin qabne. దీని దారి రహదారి దీనికి Gara fuula ఎదురెళ్ళాలంటే duraa qofa socho'a. దమ్ము కావాలి. Onnee si barbaachisa. ఇది ఒంటే దీని మీద ఎప్పుడూ Kuni కన్నేసి paappaas isa guddaadha. Yeroo hundi ija kee isarraa buqqisinii. వీళ్ళకి ఏ Namni akka సమస్య isaa వచ్చినా కానీ rakkina tokkoof harkaan kennu. సొల్యూషన్ వెతుక్కుంటూనే ఉంటారు. Yeroo hunda nama furmaata barbaadu. నా పేరు చేసి Sagaleen maqaa keetii akka Eertiraas namatti dhaga'ama. నువ్వు నమ్మితే Otoo na నీకు amantee తోచిన kissii కాబట్టి. jalaa ఈ కేసులో bilisa నేను ta'uu తప్పుకున్నాను. dandeessa turte. Keezii kanarraa ofiin of నువ్వు baasee ఇక్కడ ఏం jira. చేసినా Waan barbaadde చూస్తూనే gootuus ఉంటాయి. namni si oolchuuf jiru He's a akka very jiraatu good player. beeki. అతను Baay'ee నాకు gaarii taphadhu. Obboleessoo hin dhaabiniin. చదరంగంలో తోపంట Siizee ati baay'ee nama cimaadha. వాడిని కలిసి కలిసి Isa yeroo baay'ee నువ్వు వాడికి argannaan late ati అయిపోయావా? dibata isaa taateetta. ఆదిత్య కేసులో క్షమాభిక్షకు అవకాశం ఉందా? Adeettiyaan pirezidaantii irraa gaadhiifamaa kan argatame bakka akkasiitti akka taphatu barbaadaniitu. Gantuudhaan రాజుని loltuun tokko ఎదిరించేద్దామన్న humna సిపాయికి mootii wajjin waliin lolu యుద్ధం qabaare మొదలు పెట్టేదే సిపాయి. lola kan jalqabsiisu yeroo hundaa waraana. Fiilmii afaan Oromootii kan barbaadan taanaan miiksituubii seentanii yuutuubiidhaan laayik sabiskiraayib gochuudhaan fiilmii ajaa'ibaa ilaaluuf daawwachuu dandeessu isiniin jenna. Miiksitiyoo.